Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raappe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan gammachuu sinaa qabu jecha har'as barnoota addaati walitti deebinee jira. Viidiyoo kana keessatti akkaataa ittiin bifa miidhagaa ta'een suuraa ofii keessanii kaatan tokko dugda duuba keessanitti wanta argamu irraa remove gochuudhaan bifa miidhagaa ta'een suuraa keessan miidhagfachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Suuraan isin kaatan bakka fokkataa ta'etti, bakka jibbisiisaa ta'etti ta'uu danda'a. Suuraa san immoo ni jaalatu ta'a. Kanaafiyyuu wantoota fofokkatoo dugda duuba suuraa keessanii irratti argaman kana irraa balleessuudhaan wanta miidhagaa ta'e bareedaa ta'een bakka buufachuu ni dandeessu. Ergasii suuraa keessan miidhagsuu ni dandeessu jechuudha. Kana qofaa miti. Suuraa Itoophiyaa keessatti kaatan tokko dhaggeeffatoo kan koo akka nama Dubaayitti ka'ee, Ameerikaatti ka'ee, biyya barbaadanitti akka nama ka'ee fakkeessuudhaan suuraa keessan miidhagsuu ni dandeessan jechuudha. Guutumaan guutuutti viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin dugda duuba suuraa keessanitti wantoota argaman remove gochuudhaan yookaan irraa balleessuudhaan suuraa keessan miidhagfachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube kan kootti dhuftan dhaggeeffatoo kan koo anaa dhufu isiniin jecha barnoota teekinooloojii kamiyyuu YouTube channelii kanarraa argachuu ni dandeessanii. Viidiyoowwan adda addaa ni jiru. Channel kan koo Soofuma Raappe keessa yeroo seentan jechuudha. Warroonni hanga ammaatti YouTube channelii kana subscribe godhi yookaan immoo mallattoon subscribe kun mallattoo gurraachaan yoo kan jiraatu ta'e isa irratti al tokko cuqaasuudhaan maatii YouTube channelii kanaa ta'uu ni dandeessanii. Ergasii mallattoo bilbilaa kanarra kilik gochuudhaan ol irra godhaadha yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gallakkisu akka isin dhaqqabuuf. Viidiyoos kan jedhu kana keessa seenuudhaan immoo barnootawwan kanaan dura isin darban baay'inaan ni argattu. Barnoota teekinooloojii, viidiyoo editingii, barnoota YouTube kan barbaaddan, hojii online waan barbaaddan asirraa argachuu ni dandeessanii. Akkanumallee dhaggeeffatoo kan koo gara darbuudhaan akkanuma home videos shorts live kan jedhu kana gara darbuudhaan playlist kan jettu ni argamti. Share irra seenuudhaan illee akkanumallee barnoota adda addaa gosa gosaan jechuudha. Barnoota fayyaa argachuu barbaadan, barnoota laaptooppii fi meeshaalee elektirooniksii argachuu barbaadan immoo shabakawwan bilaashaa adda addaa barnoota afaanii playlist jedhu keessatti illee barnoota afaan Oromoo gara afaanota barbaadanitti akkaataa ittiin hiikuu dandeessan. Akkanumallee barnoota AdSenseedha. AdSensee irratti wanta raawwatamu seerota isaa wanta hunda asirraa ni argattu. Viidiyoowwan 11tu jira. Hojii online kan jedhu jira. Isarraallee barnoota adda addaa argachuu dandeessanii. Warroonni viidiyoo fi suuraa keessan edit gochuu barbaadanis viidiyoo fi suuraa edit gochuuf kan jedhu jira. Barnoota YouTube kan of danda'e jira. Viidiyoowwan 52 YouTube keessan banachuu irraa kaasee hanga qarshiin keessan harka keessan ga'utti steepiiwwan argaman hunduu asirratti ni argamu. Bilbila namaa xalafuu, to'achuu, ofirraa hiikuu wantoota jedhaman immoo as keessatti ni argattu. Barnoota laaptooppii, bilbilaa kan kompiitaraa kan barbaadan immoo dhumarratti playlistiidhaan taa'ee jira. As keessaa barachuu ni dandeessu jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Egaa amma gara barnoota keenya kanarratti yeroo darbinu akkaataa ittiin dugda duuba suuraa keessanitti wantoota argaman wantoota fokkatoo ta'an akkaataa ittiin irraa balleessuudhaan suuraa miidhagaa ta'e uumuu dandeessanidha. Kanaafis aappii tokko isin gaafata. Aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan duraan dursee isinitti haa agarsiisu. Browser kamiyyuu banaa Google Chrome ta'uu danda'a, UZ Browser ta'uu danda'a, akkanumallee Opera ta'uu danda'a. Browser kamiyyuu haa ta'u keessa seentanii ani UZ Browseritti isinitti agarsiisa. UZ Browser keessanii seentanii browser kamitti fayyadamuu dandeessu. Ergasii bakka sarchi baarii kanarratti kilik gochuudhaan find jettanii job wal qabsiiftanii barreessitanii 25.com jettanii barreessitan. Egaa akka iskiriin irratti isiniif barreesse kanarratti bakka sarchi baarii kanarratti yeroo barreessitan bifa kanaan kan isinii dhufu ni argama. Isuma irratti kilik gootan yookaan immoo mallattoo sarchi kilik gochuudhaan sarchi gootan. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata jechuudha. Dhaggeeffatoo kan koo wantoota isinii dhufan kanneen keessaa isa jalqaba irratti argamu find jobs kan jedhu akkuma asirratti argattan find job 25.com kan jedhu jira. Isarratti kilik gochuudhaan gara itti aanutti seentuu jechuudha. Ergasii gara kanatti isin fudhata, gara websaayitii kanatti isin fudhata. Find jobs jedha gubbaarratti akkuma asirratti argattan. Ergasii immoo bakka sarchi baarii kana kilik gochuudhaan spellingii amma isiniif barreessu kana bakka kanarratti barreessitanii jechuudha. Qubee gurguddoodhaan barreessitanii BGR jettanii barreessitan. Akkuma asirratti barreesse kanatti barreessitanii BGR jettanii erga barreessitanii booda mallattoo sarchi kanarratti kilik gochuudhaan sarchi gootan. Ergasii gara fuula kanaatti isin geessaa. Akkuma asirratti argattan thumbnail kana barreeffama ofirraa qabu. Barreeffama kanarratti thumbnail kana ilaalaadha. Thumbnail kanarratti kilik gootan al tokko. Ergasii gara kanatti isin fudhata. Barreeffama kana dubbisuu ni dandeessanii akka fedha keessaniiti. Akkana keessa gad dhuftan jechuudha. Gara dhumaarratti yeroo keessa gad dhuftan download kan jedhu guddaadhaan kan barreeffame jira. Isarratti kilik gochuudhaan buufachuu dandeessan. Gara dhumaarratti download kan jedhu kan qubee gurguddoodhaan barreeffame kanarratti kilik gootanii. Ergasii immoo asirratti install kan jedhutti isin dhufa. An already waan buufadhe bilbila kan koo irra qabu haala kanaan naa dhufe open godhuudhaan keessa seenaa. Isin immoo install kan jedhu kana kilik gochuudhaan gara bilbila keessanitti ni buufattu. Egaa appicha akkuma asirratti argattan isa kana fakkaata. Mallattoo kana ofirraa qaba. Open gootanii keessa seentanii bilbila kan koo irraa waan qabuuf yaani
Egaa dhaggeeffattoota koo suuraa keessan miidhagsuudhaaf wantootni duuba suuraa keessanitti argaman bareedaa ta'uu fokkataa ta'uu danda'a. Wantoota saneen irraa balleessuudhaan bifa miidhagaa ta'een sirreeffachuudhaaf upload image kan jettu kana irratti kilik gootanii ergasii permission isin gaafata while using the app kan jedhu kana irra kilik gootanii ergasii immoo allow kan jettu kana kilik gochuudhaan permission inni kennituu fi ergasii immoo gaalaarii keessan irraa suuraa keessan filadhaa isin jedha. Gaalaarii keessa seennee suuraa ni filanna. Fakkeenyaaf suuraan ani isin qopheesse isa kanaadha. Akkuma asirratti argartan fudhadhee jira. Ergasii irraa remove gochuu irratti argama jechuudha. Akkuma asirratti argartan. Egaa akkuma asirratti argartan suuraachi isa kanaadha. Suuricha maskii mangee kanaadha. Isa kana duuba isaatti wanta argamu remove irraa godhee jira. Mee suuraan kun kanaan dura akkam fakkaataa ture kan jedhu isinitti agarsiisu. Suuricha akkuma asirratti argartan isa kana fakkaata. Duubatti wantoonni argaman wantoota kanneen gonkumaa irraa remove godhee suurichi qofti hafee jira jechuudha. Akkuma asirratti argartan irraa remove godhee barreechee haala miidhagaa ta'een isiniif ka'a. Download gochuu yoo barbaadan remove asirratti download gochuu ni dandeessanii. Akkuma jiru duubarraa erga barreessitanii booda suuraa qofti download godhachuu barbaadan edit kan jettu kana kilik gochuudhaan amma immoo akkamitti edit godhachuu akka dandeessan duuba isaa akkamitti jijjiirachuu akka dandeessan suuraa Itoophiyaa keessatti kaatan biyya Duubaay yookaan Ameerikaa keessatti akka itti kaatanitti akkaataa ittiin fakkeessuu dandeessan illee isinitti agarsiisa. Edit kan jettu kana irratti kilik gootan. Ergasii akkuma asirratti argartan bifa miidhagaa ta'e suuraawwan miidhagaa innumtiyyuu isiniif kenna jechuudha. Akkuma asirratti argartan jedhee yaada tokkoof lama irratti tuqee kan inni isiniif qopheessu aappiin kun qofti kan isiniif miidhagsu akka ajaa'ibaatti ni jira. Isa kanneen illee keessaa filattanii buufachuu dandeessan. Fakkeenyaaf kanneen keessaa kan barbaadan isa kana irratti kilik godhee isinitti agarsiisu. Asirratti argartan dhaggeeffatoo kan bifa miidhagaa ta'een akkanatti haala kanaan isiniif qopheessee jira. Kanallee filachuu dandeessan. Kan inni isiniif qopheesse baay'eetu jira. Kanneen keessaa kan barbaadan filachuu dandeessan. Yeroodhaaf isinitti agarsiisuudhaaf qofa malee isa kana ilaaluu ni dandeessan. Dhaggeeffatoo kan baay'eetu jira. Filannoowwan baay'ee isiniif kenna. Kanneen keessaa download godhachuu barbaadan kan barbaadan filattanii jechuudha. Miidhagaa kan ta'e kan inni isiniif qopheessetu argama. Kanneen keessaa isa kana fakkeenyaaf download godhachuu barbaade mallattoo download asirratti argamti irratti kilik gootanii ergasii immoo asirratti download image kan jettu kana kilik gochuudhaan gara bilbila keessaniitti buufachuu ni dandeessanii jechuudha. Ergasii gaalaarii keessatti akka isiniif bu'uu yoo barbaadan gaalaarii haala kanaan gara gaalaarii keessaniitti isiniif bu'aa jechuudha. Haala kanaan bifa miidhagaa ta'een suuraa isa duratti argitanii jirtanii isa kana haala kanaan miidhagsinee jirra jechuudha. Amma immoo background ofii keessanii qopheeffatan akkaataa ittiin sirreeffatan bakki irraa remove hin ta'in illee yoo jiraate erzi kan jettu kana kilik gochuudhaan bakka sana irraa dhiquu ni dandeessanii akka feetanitti harka keessaniin irraa dhiquu dandeessan bifa kanaan jechuudha. Irraa dhiqanii bareechisuu ni dandeessanii kun fedha keessanii jechuudha. Amma immoo background ofii keessanii qopheeffatan akkaataa ittiin jijjiiratan isinitti agarsiisu. Kanneen keessaa isin filattanii kan barbaadan buufadhaadha. Ergasii background tokko ni qopheeffatan. An fakkeenyaaf gara Duubaay akka waan jiruutitti suuraa kana fakkeessuu yoo barbaade viidiyoo jalqabarratti background Duubaay yookaan biyya Duubaay ni qopheeffadha yookaan Ameerikaas yoo ta'e isin kan fedhe ta'uu danda'a. Suuraa kana Itoophiyaa keessatti kaatee already isiin garuu upload background kan jedhu kana kilik gochuudhaan background qopheeffatan san gaalaarii keessaa ni fudhatan. Fakkeenyaaf an qopheeffadhee asirratti argama. Kanneen keessaa kan Duubaay tokko fudhadhee isinitti agarsiisu. Akkuma asirratti argartan suuraa kana duratti argitanii jirtanii amma biyya Duubaay keessatti waan kaate fakkaata bifa miidhagaa ta'een haala kanaan isiniif jijjiira jechuudha. Background kana ofii keetii qopheeffadhe isinis Itoophiyaa keessatti suuraa kaatan tokko biyyoota akka Ameerikaadhaa, Duubaay, biyyoota Eeshiyaa kanneen itti akka kaatanitti fakkeessuudhaan ni dandeessanii haala kanaan bareechifachuu ni dandeessanii. Ergasii download gochuu barbaadan haala kanaan download kan jettu kana kilik gootanii ergasii immoo asirratti download image kan jettu kana irratti kilik gochuudhaan image keessan bakka itti download godhatan isiniif gaafata. Gaalaarii kan jedhu kana ni filattanii fi ergasii suuraan kun kana fakkaata jechuudha. Egaa dhaggeeffatoo kan bifa miidhagaa ta'een suuraa kana jalqaba irratti argitanii jirtanii suuraan kun kana fakkaata ture kan jalqabaa jechuudha. Kan ammaa immoo lameen isa websaayitiin mataa isaatiin naa qopheessee fi isa immoo fi kan kooti jijjiiree isinitti agarsiisu. Egaa akkuma asirratti argartan isaan amma asirratti argartan kan ofii kooti an amma bifa miidhagaa ta'een edit godheedha. Egaa haala kanaan suuraa bakka tokkotti kaatan jechuudha. Kan koos kan kanaan dura jijjiiree ilaaluu dandeessanii kan Galaanaa Garuumsaas haala kanaan jijjiiree ture kan koos jechuudha. Haala kanaan jechuudha aappii kanatti fayyadamuudhaan background suuraa keessanitti wanta argamu fokkisaa kan ta'e irraa balleessuu ni dandeessan. Suuraa Itoophiyaa keessatti kaatan immoo biyyoota biroo keessatti akka waan kaatanii fakkeessuu ni dandeessan itti fayyadamadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamadha. Viidiyoo kana like share gochuun irraanfatina. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.